Kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanalii keenya har'a immoo gorsa gabaabduu bareeddaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Innis diigamuu gaa'ilaa maaltu fida? Diigamuu gaa'ilaa maaltu fiduu danda'a? Gama xiinsammuutiin kan jedhu waliin ilaalla. Bara kana keessa gaa'illi hedduun kufaatii yookiin diigamuuf kan saaxilame ta'uu isaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti argaa oolluudha. Miidhaan kufaatii gaa'ilaa kanarraa dhufu rakkoo qaamaa, qabeenya qisaasessuu, jara kanarra ga'uu irra darbee rakkoo xiinsammuu ijoollee isaanii fi aantee yookaan firoottan isaanii illee ta'uu danda'a akka qorannoon adda addaa ibsutti. Dhuguma yoo ilaalle namoonni gaa'ila isaanii diigan yookiin jaalala isaanii diigan miidhaan kun kan mataa isaanii qofa irra darbee kan ijoollee isaanii akkasumas kan fira isaanii ta'ee yerootti argamu yeroo baay'ee ni argina. Sababa kufaatii gaa'ilaa beekuun akka nama dhuunfaatti diigamuu gaa'ila ofii oolchuuf akka hawaasaatti ammoo baay'ina diigamuu hir'isuuf hedduu nama gargaara. Kunis ijaarsa biyyaa keessatti utubaadha. Sababni isaa iyyuu bultiin tokko kufaatii irraa hambisuu jechuun maatii tokko, maatii naga qabeessa tokko kunuunsanii jiraachisuu jechuudha. Namoota hedduu biratti bultiin haaluma salphaan ijaaramas, haaluma salphaan diigamas. Kun garuu dogoggora guddaadha. Kanaafuu sababoota kufaatii gaa'ilaa fidan kana keessaa qabxiilee gurguddoo torba waliin ilaalla. Isaanis inni tokko saalquunnamtiin wal simuu dhabuuti. Kuni rakkoo guddaadha. Gama lameenuu yookaan gama abbaa manaatiinis ta'e gama haadha manaatiin saalquunnamtiin wal gituun gaafa dhabamu yookaan wal simuun gaafa dhabamu rakkoo diigamuu gaa'ilaa kana fiduu danda'a. Baay'inaan dursanii utuu wal hin beekin saalquunnamtiin wal hin ilaaliin wal fuudhuu irraan kan dhufu ta'uusaa guyyaa keessa illee sababoota garaagaraatiin rakkoon kun uumamuu danda'a. Qabxii kanarratti garuu namoonni baay'een akka yaada kennanitti yookaan akka ibsanitti qabxiin kun dursa yookaan ilaalamuu hin qabu kan jedhanis ni jira. Dhuguma jaalalleewwan lamaan saalquunnamtiin wal ilaalanii waliin turanii sana booda gara gaa'ilaatti ni galuu laata kan jedhus gaaffiidha. Kunis dhuguma dhimma murteessaadha kan jedhus gaaffiidha. Dursa wal ilaalanii yookaan ilaaluu baatanis bultiisti seenanii kan milkaa'anoo hin jiranii laata jiru. Kunis sababa biroo ta'uu danda'a. Kanaafuu qabxii kanarratti dursa wal ilaalaati. Gara gaa'ilaatti seenaa isin jedhee isin gorsuun xiqqoo natti jama. Gara qabxii lammaffaatti dabarra. Qabxiin lammaffaan miira, yaadaa fi eenyummaa walii kabajuu dhabuudha. Inni kun rakkoo guddaadha. Gamoo garaagaraatiin yoo ilaalle miira walii beekuun abbaan manaa miira haadha manaasaa beekuun haati manaan miira abbaa manaa ishee beekuun eenyummaa ishee beekuun dirqama bultii yookaan jaalala keessatti ta'uudha. Kanaafuu utuu wal hin fuudhiin wal mararfachuun akka walii kufan, walii caban, walii dhangala'anii walitti himuun ni baay'ata. Kunis guyyaa guyyaan waanuma argaa oolluudha. Gaa'ila keessa kun hir'ataa deema. Erga gaa'ila keessa seenanii wantoonni akkanaa kun hir'ataa deemu. Achumaanis tasumaa wal irraanfachuun, gadi wal ilaaluun, eenyummaa walii fudhachuu dhabuun, wal cabsuun dhufaa deema. Kunis mallattoo diigamuu jaalalaa yookaan bultii agarsiisa. Akkasumas rakkoolee walii erga wal fuudhanii wal irratti argan yookaan erga bultii booda wal irratti argan fudhachuu dhabuudha. Asirratti isheen rakkoo abbaa manaa ishee akka rakkoo isheetti ilaaluun dirqama. Innis rakkoo haadha manaasaa akka rakkoo mataasaatti ilaaluun bultii keessatti dirqama. Garuu namoonni kana godhanii argamuu laataa yoo ta'an eenyuufuu gaaffiidha. Hubadhaa rakkooleen kunneen erga wal fuudhanii jalqabe yookiis kan dura ture ta'uu mala. Kanaafuu bultii keessatti wantoota hedduutu jira. Sanas obsanii sagal dhoksanii jiraachuun dirqama. Namoonni hedduun akka rikaman godhanitti yookaan akka jedhanitti bultiin balbala seensaa malee balbala bayichaa hin qabdu jedhu. As keessatti rakkoo hedduu dandamatanii bultii yookaan jiruuf jireenya ofii kunuunsanii jiraachuun
dirqama jarreen lamaaniitiin isiniin jedha. Gara qabxii sadaffaatti dabarra. Maloo jaalalti gabaa gabaa narraa fagaatiin malee maalaan gabaa bareedaadha. Qabxiin sadaffaan jijjiirama. Jijjiirama gaafan isin jedhu jijjiirama ajandaa haala wajjin dhufan kanneen akka hojii jijjiiruu, bakka hojii jijjiiruu, qabeenya horachuu yookiin hiriyoota garaagaraa waliin jiraachuudha. Inni kun bultii keessatti rakkoo hedduu fida. Abbaan manaa fi haati manaa kaleessa nagaa waliin jiraatan gaafa qabeenya horatan yookiin inni jiruu argate yookiin isheen hojii argatte jijjiiramuutu dhufa. Kunis maalirraa ka'eeti yoo jenne jijjiiramni kan nuti sun isa kanarraa ka'a. Kana gochuun dursa bultii ofiif iddoo kennuun dirqama barbaachisaadhaan isiniin jedha. Qabxii arfaffaan Maloo jaalalti gabaa gabaa narraa fagaatiin malee maalaan gabaa. araada garmaleeti. Araada yoo jennu suusii adda addaatiin ishees ta'e innis qabamuudha. Araadoolleen kunis kanneen akka araada alkoolii, tamboo xuuxuu, intarneetii fayyadamuu, qumaara, saalquunnamtii fi kan kana fakkaatan ta'uu mala. Kana keessatti araadolee adda addaa kanarraa ishees ta'e innis fagaatanii argamuun dirqama bultii eeguutiin isiniin jedha. Gara qabxii shanaffaatti dabarra. Maloo jaalalti gabaa gabaa narraa fagaatiin malee maalaan gabaa. Wal amanuu dhabu. Inni kun baay'ee ulfaataadha. Isheen yoo ishee isa naman, inni yoo ishee naman bultiidha odoo hin taane gara ibiddaatti wal geessuu ta'a. Kunis saalquunnamtii, qarshii fi kan kana fakkaatan irratti ta'uu danda'a. Yeroo kana kan qaamni alaa keessa seenee qaawwa isaanii babal'isuu danda'udha. As keessatti namoonni hedduun xiqquma jaalalleewwan lamaan ta'uu danda'a. Abbaa manaa fi haati manaan gaafa walitti bu'an qaama sadaffaatu dhufee jidduu gala. As keessa waa tokko hubachuun ni danda'ama. Rakkoon qaama sadaffaan taasumaa hin furamu. Qaamni sadaffaan qaama rakkoo furu ta'ee otoo hin taane qaama rakkoo uumu ta'ee yeroo hedduu argaas oolla. Kanaafuu haga danda'ametti jarreen lamaan bultiin kan mataa isaaniiti waan ta'eef qaama sadaffaa gidduu galchuu osoo baatanii filatamaadha. Gatta'anii ilaafilamadhaan wal amantummaadhaan osoo mari'atanii rakkooleewwan kana hambisuun ni danda'aman isiniin jedha. Gara qabxii jahaffaatti dabarra. Malee maalaan gabaa bareedaadha cinaa shakkee qarruun balbala. Miidhaa garmalee gaafan isin jedhu tokko isa biraa miiraan miidhuu danda'a, qaamaan miidhuu danda'a, qarshiin galmalee miidhuu danda'a. Keessattuu gaafa miidhaan kun kan miiraa ta'u miidhamaan sun gaa'ela isaa irraa abdii kutata yookaan abdii kutatti isheenis innis jechuudha. Kanaafuu as keessatti qaamoleen lamaan miiraanis ta'e qaamaan wal miidhuun barbaachisaa miti isiniin jedha. Gara qabxii torbaffaatti dabarra. Maloo jaalalti gabaa gabaa narraa fagaatiin malee maalaan gabaa. Bakka nama biraa of kaa'anii haala namni sun keessa jiru ilaaluu dhiisuudha. Kana keessatti abbaan manaa kiyya maal rakkate, akkamitti oole, akkamitti bule yookiis innis isheen akkamitti oolte maal keessa jirti jedhanii bakka ishee bu'ee fi yookaan isheenis bakka isaa buute of ilaaluu dhabuurraan kan ka'e diigamuu bultii fiduu danda'u. Kana keessatti wantoonni qabxiileen torban isinii kaa'e kun qabxiilee murteessoo bultiidhaaf baay'ee barbaachisoo ta'anidha. Kanaafuu namoonni hedduun bultii keessaniif qabxiilee torban kana hordofuun dirqama isinitti ta'an isiniin jedha. As keessatti wantoota qabxiilee torban kanaaf furmaata ta'anii maali laataa jechuu dandeessu. Rakkoon kamiyyuu furmaata waan qabuuf akka furmaataatti qabxiilee sadan kana waliin ilaaluu ni dandeenya. Innis utuu ittiin seeniin yeroo gahaa fudhatanii wal ilaalu. Keessattuu qabxii jalqabaa irratti waan inni isiniif kaase qabxii jalqabaa saalquunnamtiin wal simuu dhabuudha jedha. Inni kun utuu bultii ittiin seeniin wal ilaaluun barbaachisaadha jedha. Garuu ammas qabxii jalqabaa kana irratti isin gorsuuf xiqqoon ulfaata. Wantoonni isin irratti wal ilaaltan san qofa osoo hin taane yaada walii, adeemsa ofii, karoora walii dursanii ilaaluun ni danda'ama. Qabxiin lammaffaa kun
baay'ee murteessaa fi barbaachisaadhaan isiniin jedha. Erga itti seenanii qabxiilee armaan olitti tarreeffaman qabxiilee tokko hanga torbaatti tarreeffaman xiyyeeffannaan irratti hojjechuudha. Jaallattus jibbitus qabxiilee torban kana abbaan manaas haati manaas akka hojii mana isaaniitti fudhatanii gatta'anii irratti yoo ilaalan qabxiin lammaffaa kun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadhaan isiniin jedha. Qabxii sadaffaan gaafa rakkooleen jiraatu amala ogeessa mariisisuu aadeffachuudha. Rakkoo yoo uumame rakkoolee kanaaf furmaata kan ta'an rakkoo xiinsammuu ta'uu danda'a. Ogeessa fayyaallee deemanii waliin mariisisuu kun akka qaama sadaffaa odoo hin taane gorsa ogummaa yookaan ogeessa nama barbaachisa waan ta'eef ogeessa irraa gorsa kana fudhachuun bultii ofii kunuunfachuun ni danda'amaan isiniin jedha. As keessatti hubadhu gaa'illi rakkoo gama tokko qofaan dhufuun diigamuu danda'a yoo jedhan soba. Kunis gaafa abbaan mana gama laalu ishee yoo gama laalte gaafa inni mirga laalu isheen bitaa yoo ilaalte diigamisa bultiitiif sababa ta'a malee gaafa inni ol jedhu yoo ishiin waliin ol jette yoo ishiin innis yaada ishii hubate diigamisa gaa'ila kanaaf sababa ta'uu tokkollee hin jiruun isiniin jedha. Kanaaf lafa nagaa olaa kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanal keenya asumaan namoonni miseensa hin taane saabskraayib nu gochuun hin dagatinaan isiniin jedha. Bultiin faaya akkuma fayyaa ofiiti. Inni bultii gaarii qabu jiruu gaarii qaba. Nagaan olaa. Maloo jaalalti gamaa qaba. Narraa fagaatee si malee maalaan qaba. Bareedaa